Ashamaa harka fuudhee kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo akkam jirtu nagaa keessanii nagaan fayyaan jaalalliif gammachuun bakkaa fi mana isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aa kana seenaa abbaa garaa fi abbaa haqaa jedhu isin biraan gahuuf jira. Safuu abbaa garaa namoota lama turan isaanis abbaa garaa fi abbaa haqaa jedhamu. Abbaan garaa fi abbaan haqaa waliin jiraatu ture. Yeroo baay'ee waliin jireenya isaanii keessatti wal mormii fi wal diddaatu baay'ata. Sababbiin isaatis jarreen lamaan faallaa walii waan ta'aniifidha. Haa ta'u malee wal danda'anii mo'ataa fi mo'amaa ta'anii dabareedhaan aangoo waliif kennanii waliin jiraachuu ittuma fufani. Jiruu fi jireenya isaanii keessatti isaan lamaanuu yaadni fi ilaalchi akkasumallee hawwii fi filannoon kaayyoo fi karoorri isaanii gargar ture. Abbaan haqaa yeroo hundaa haqa badee yookiin dhugaa dhabee argachuuf baay'ee ifaaja ture. Dhugaa badee argachuuf immoo seenaa darbe qorachuutu isarraa eegama. Innis karaa ittiin dhugaa badee barbaadu keessaa tokko kitaabolee dubbisuu ture. Kitaabolee irraa seenaa darbee fi seenaa dhugaan ol qabate argachuun akka danda'amu waan amaneefidha. Abbaan haqaa fi kitaabni gargar bahanii hin beekani. Yeroo isaa hunda kitaaba dubbisuu irratti dabarsan. Garaa guuttachuuf osoo hin taane sammuu isaa gabbifachuuf dhama. Mul'achuuf osoo hin taane mul'ataaf ifaaja. Abbaan garaas akkasuma kaayyoo yookiin filannoo mataa isaa qaba. Abbaan garaa osoo homaa hin beekin beekamtii argachuuf harka baasa. Sammuu osoo hin taane garaa isaa guuttachuuf faayidaa dhuunfaa isaa qofaaf kan fiigu ture. Osuma kanaan jiranuu guyyaa tokko isaan lamaanuu waan fedha isaanii barbaaduuf manaa bahanii imala jalqabani. Imala isaaniis ittuma fufan. Abbaan haqaas haqa isaa barbaaduuf, abbaan garaas garaa isaa guuttachuuf. Turtii imala isaanii keessatti waa bahii qormaata fi gidiraa hedduun isaan mudatus imala isaanii irraa duubatti hin deebine. Daandii dheeraa fi sa'aatii dheeraa erga imalanii booda wanti isaan hin yaadin tokko karaa irratti isaan mudate. Innis wantoota lama ture. Kitaaba baay'ee tuulamee jiruu fi qarshii hidhamee tuulaa bahee jirutu isaanitti mul'ate. Abbaan haqaa kitaabicha arginaan baay'ee gammade. Miila isaas gara kitaabichaa tarkaanfachiise. Abbaan haqaa fi kitaabni walirraa fagaatanii hin beekan. Fedhiin isaas kanuma ture. Kitaabichas fudhatee gammachuudhaan imala isaa ittuma fufe. Abbaan garaa garuu qarshii hedduu kana arguu isaatiif baay'ee gammade. Dachee fi samii, horii fi nama walii wallaale. Haa ta'u malee maallaqicha keessa abiddatu ture. Abiddi qarshiin gubuu jechuu dandeessu akkas miti. Innis qarshicha fudhachuuf miila isaa garas tarkaanfachiise. Qarshiis baay'ee waan walirra tuulamee hidhamee jiruuf waa keessa jira laata jedhee takkallee hin shakkine ture. Innis qarshicha fudhatee baatee tarkaaffii yoo ka'u deemsa isaa jalqabe. Turtii daqiiqaa muraasaa booda boombiin qarshii waliin hidhamee ture irratti dho'uun addunyaa kanarraa dhabamaa isa taasise. Safuu yaa abbaa garaa.
Namni garaa isaaf jedhee jiraatu kanarra buluuf jedhee hamaa namaaf yaadu dhumni isaa dhabamaa yookaan barbadaa ta'ama. Inni dhugaa waliin jiraatu garuu yeroo du'iyyuu seenan isa hin dagatu. Namoonni baay'een jaarraa kana keessa faayidaa dhuunfaa isaanii guuttachuuf dhugaa dabsuu fi dhoksuu irratti hirmaachaa jiru. Kabajamoota hordoftoota koo walumaa galatti seenaa gabaabaa kana irraa waan baay'ee fi waan guddaa irraa hubachuu ni danda'ama. Namoonni har'a buluuf garaa isaanii guuttachuuf jedhanii dhugaa namaa dabsanii seenaa namaa awwaalan akkanuma dhumni isaanii dhabamaa ta'uu fi barbadaa ta'uu isaa hubachuun ni danda'ama. Seenaan abbaa garaa fi abbaa haqaa kunis kanuma nu hubachiisa. Abbaan haqaa yoomillee haqa isaa hin dhabu. Abbaan dhugaa yoomillee dhugaa isaa hin dhabu. Imala isaa kaayyoo isaa beekee tarkaanfii isaa itti fufe taanaan dhuma irratti dhugaa isaa argachuu ni danda'a. Namni garaaf yoo ka'u har'a buluuf fedhii dhuunfaa isaa guuttachuu qofaaf daba namaaf yaadu garuu dhumni isaa dhabamaa ta'uudha. Kanaafuu aga lubbuudhaan biyya lafaa kana irra jiraannutti dhala namaaf akkuma keenya innis waan gaarii arguu fi dhaga'uu barbaada waan ta'eef dhala namaaf waan gaarii yaaduu fi dhugaa waliin jiraachuu fi dhugaadhaaf jiraachuu amaleeffachuu qabna. Walumaa galatti dhugaanis nurraan fagaatiin nus dhugaa irraa hin fagaatiin isiniin jechuun jaalladha. Seenaa abbaa garaaf abbaa haqaa har'aaf isinii qopheesse asuma irratti kan xumuru ta'a. Waan dhaggeeffattaniifis galanni keessan guddaadha. Kanaafiyyuu dhugaa waliin haa jiraannu isiniin jechuun ergaa koo guyyaa